qabdoo fi kanaan dur. Amma kanaan duraatti hin qabu. Yoo na argite immoo yaani sitti kaal'aadha. Kanaan duraatti qabu. Kanaan duraan qabu jettu gonkumaa. La yaani gaa amma duraatti wayii abbaa manaa jechuun koo wajjiniin qalbatii godhatte wayii wal fuutee dhamti. Zabanichi kuni sorry koo zabana sa bakkeetti wal janajjanan sana ta'e. Bakkeetti wal janajjan ta'e ati hin qabdaa bakkeetti janajjan ta'e qabdu wayyam. Yaani silkiidhaan naasaa amma kayya akkuma ati beektu. Lakabboon maalan bilkaanii janajjanaan jiru irra darbii janajjanichirra ofii amma janajjanaan jirtu jira bilcheessaa jirtu wayii nyaachuudha. Bira dabartee dhiistee ati? Naanni isa waan godhee tanaan hin beekamu. Qabattee numa galte katarii harka qabattee galte manatti. Kanaafuu nanni jedhamas. Amma bilcheeffachaa jirta. Dina dabali gaa'ee. Yaani egaa an bilcheessaan jiran jedha kama ta'eef hafee maaltu beeka wanti tokko hin ta'a wayii ni nafa. Hagam guutee erga bilcheessuu jalqabte. Jaafur akkas guuteera. Waan dheedhee bilchaa jirti. Dheedhiidha amma amma. Amma ammaatti dheedhiidha yaani waa bisheessaa ooluun immoo dafee yeroo si bishaachuu dhiisu immoo dhiisi siin jedhu waan tokko irraa kaastee lafa keessa amma yoo waa si bichaachuu dide gaafa biddarra keessu. Guttoo jala naquu diddabe adasaa bilchaata. Dhugaa'ee. Qoraan falaxxeen jala naqxinatti fakkaate. Qoraan falaxxee jala nanneenoo akkumatti bisheessan sana wallaalee. Wallaallan imma sani siif maal goote bilcheeffatta mooree moo manatu si bilcheessa dhufeetu. La yaani laati naan bisheessitu abbaanuma bisheeffataa ta'uuti garuu sirkaa gaaggola nama harkaa gaaggola wanti tokko absitii gaafa buusuuf jettu. Waan qabda jechaadhaati ilaali. Kan kan hin kokorsitu jechaadha beektee malee maa goggola waaqa. Dargaabbaan kokorsitu. Narkaa gaaggole gar tokkotti narkaa addanaa taara maal akka ta'e beeku malee. Kokorsuun beektu sin jedhe beekanaaf si harkaa goggolee giftii kun. Amma kuni maannoo kokorsaa jirtu maannoo bilcheessaa jirtu sani gaggeessite. Gaggeessine garuu amma gaggeessuudhumaaf hin jedhaa jira. Inni ana irratti bakka buusisuu dhufte moo bismaariin irratti haroobuu barbaadde maal barbaacha dhufte? Maaliif sirratti godhaa maaf sirratti bakka buusa? Fixadduuti addaan galle yaa gooftaa kiyya ji'a afur muduu akkanatti humna nafitte ati bilchaattu waan bilchaatuun barbaaddachuu deemaa keedu nyaachuudhaaf bar. Sorry. Yaani maal goota qo'ishi bakka nama tokko duuka deddeemaa dhattee namni sun yoo of hin beeku ta'e. Isi ka gudida barida kabda jambao jin jambofta mo fikiri terus kami mau selami jauh. Nadi dia juara nak kapu sore duga. Oh ini sejerain. Ini isa yu biji Kenya ada Saudi ini rane Dubai. Enna kada fi yu mo isa ini nama ero paye mo wara Dubai sana kan ma pecejeran untuk beta. Amma mutu Dubai dhufe. Inni le ani reefu madakan dhufu. Inni jedhe. Inni reefu dhakan dhufu. Reefin waggaan goone ammaaf. Waggaan goone. Ini sedang butuh dak irra gargar bayi kota nama sin jedhe nasi onam merah qaba. Kasa yaani ga kawaruma si jiru hidenne sodaanne isnamu. Inna sodaachisaadha. Ani Dubai jira be dubbu eenyu hama baaste maqsafi rukuchiisudha. Maal hojjite jecha deemi gaggeessi kottu sin jedhe barani maal asuftu sooretti jettee dar jetta manarraa baya dara seeraana gudii sagal jiraachuu koffeetu moo? Dubai itti dhufee wayisi godhaafi moo? Ani umaan jenne barani kana na godhu san na godhu jenne na bakka dhaqi fixadhu kottu lubbu silaan qabdaati tokko maalan godhaani fixadhu kottu safana. Ati amma si naan wayin kee si ጓደኛ ta'u faa wayin immoo sitti dhaachuu faan barbaaddu sore. Maal jettee? Sitti dhaachuu wayin ጓደኛ siin ta'u faan barbaaddu. Dhiira? No dhiira hin jenne no wayi ጓደኛ abbaa mana.
ወይ ጓደኛ አባ መናኬፋ ጓደኛ አባ መናኪያይ ጓደኛ አባ መናኬፋ ኤክ አከሲ ወሊያን ሙሲዮሊን ጓደኛ ተውቲ ያኔ ዲፋ ማና ጎድ ጅሬኛ ኮ ከሰት እንደው አመላ አከም ያከተን ቤኩ ጓደኛ የሚባል አልወድ ዱበርቲስ ዲረት ምቹን በርባድ ጣጣ ሳኒ ሀቢብቲ አከሚቲ ነሚ ቶኮ ጓደኛ ምን ልጅራተ ዱበርቲስ ጅሬኛ ጎትረት ጋዚ ነቁ ዮን በርባድ ዮን ኦፍ ጄቁ በርባድ ብቻ ንሪያ ባፈዳን ያሰናነች ቆባ ኮኖ ዘና ከነን ዱጋ ዋቃ ዘና ከነን ጅራዳ ቆባ ኮ ግርግር አልወድም ወይኔ በላቸው አከሚቲ ነሚ ቶኮ እርያዱ በኔ አና ሶሻል ሚዲያ ከነረት አና ነቤክተኒ hiriyaa ko edee nama suura waliin ka'ee post godhe beektu jira argitanii kanaan dura hiriyaa kiyya jedhee dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u namni nani faana suura ka'ee post godhe jira akka caarraa wayitan biyya galeessan ijoollee wayii faana duwwaa suura ka'e isayyuu qanii takka duwwaa isaantu post godheeyyu kassanaadha falmata Phaawulos faana duwwaa suura guyyaa tokko wal arginee kaane wayii post godhe kassanaan achi yallam alፈልግም አልወድም አያስፈልግም ጓደኛ ጅሬኛ ሶረቲ እሺ ዱራን ቀብሉ ቱርቴ ወይሞ ወይስ ሲጅልቺቴ ጅርቲ ያኒ ነም ዋንጀ ዋኒ ህሪያ በረከሚን ቀበስቲ ፈካቴ ኢላላ hiriyaa bara kamiin qabasti fakkaate wayitan kolleejjii baradhu hiriyoota qaba hiriyoota garraamii qaba isaan keessayyuu calalee hiriyaa takkattan hambiseen ishee sirree jechaadha jirti isheen amma heerumte ilmoo godhatteetti biyya jirti isheen akkuma jirtutti ta'ee garuu haala naannoo kiyyarratti hiriyoonni maal akka wal godhannan arganan beekasii galee gatii sanaaf jecha nan balaaleffadha bakka hiriyaadhuma waan jedhamuun barbaaduun si keessattuu dubartiin bara oduu laaqxasiifachi ligiiftii koo Nama sirriidha wallahi namni moo waan jiileen kakata jedhan yaani namni tokko yoo hiriyaa isaa hedduu jaallatu tokko hiriyaa durbaa jechuudhaan tokko baay'ee jaallatu tokko irratti yoo waa jiilee lammaffata waan sana jibbaa kalas. Lakkana waan na jiilsanis hin qabu galata rabbii humtuus nan jiilchine nama faanas wal dhabeen beeku እግዚአብሔር ይመስገን garuu hin barbaachisu kun yaada mataa kootiiti bar. ilaala ejjannoo qabdu kaayyoo qabdurraa irree hin maqxa hiriyaa yoo qabaatte sigalee ofitti amanamummaan keetiyyuu gadi bu'aa deeman hin mari'atta haaja ta'eefu waa hedduutu jiraan mataa keetti murteessuu hin dandeessu jechuudha. Sani innaa bakka mucaa kee gaggeeffadhu kootu gizee biraa fayyaa ta'e yaa dubbushee yaa gudi nagaan isinii baay'atu hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii jirtu jajjabaattu miti an nagaa godhe waaqattaa tolu egaa akka yerootitti yaada tokkotti dabalachuun barbaada jechuudha viidiyoo kana jalqabaa gadhumaa warri dhaggeeffattanii sagalee korra geessan jechuudha yaaniin amma isinii dubbataa deemaa jiru kun isinii gala jedhee yaadaa jira. Egaa yeroo tokko jechuudha jireenya keenya keessatti wanti nuti irra dubbannu isa booruu irratti gufuu nuti ta'a jechuudha amma obboleettiin keenya kuni ofii suudii jirti jaalalleen ishee Dubaayii jira erga wal baranii qilleensarraan ji'a 4 fixanii jiru ammayyuu jaalallee ishee wajjin jiraachaa jirti garuu haati malee obboleettiin kuni keessa isheetti shakkii guddaa qabdi jechuudha nama kana wajjin walii galtee yookaan immoo jala murtee kan kooti jettee waliin deemaa hin jirtu jechuudha. As keessatti amma fakkeenyaaf namni kuni osoo isheen akkas jettu jechaadha akka carraa ta'e waa'een sooshaal miidiyaa kuni bakka baay'ee iddoo tokko qofaatti waan dhaabbatu miti. Viidiyoon dabarsaadhaan osoo nama kana bira ga'ee booru ishumaafiyyuu jechuudha baay'ee walitti bu'insa ta'a. Mucaan kun amma jaalallee koo ta'ee waliin haasa'aa jira isheenis akkasii garuu haa ta'u malee garaa ishee keessatti guutummaatti namni kun kan kootetti amansiistee jirtu. Maaliif jennaani wanta sii ta'u tokkoof siin taane tokko hin beektaa bishaachaan jiru wanta bishaachuu dide tokko immoo irraa fuutee lafa keessaa wanti raacite yookaan absiiti buusuu jettu yoo si dide tokko immoo akkam gootaa jette amma muudii haasaa jirti jechuudha. Walumaa galatti namni kuni kan koo miti kan koo ta'aa hin jiru shakkiirra hin jira etteetu gaaffii uumaa jirti jechuudha. Garuu haa ta'u malee immoo
mucaa sana waliin haasa'aa jirti. Dhiiseeraan jenne amma isheen sinii galee mitiire haasa'aan jiraa itte. Garuu immoo otoo akka tasaa mucaan kun jechoota isheen haala kanaan fayyadamaa jirtu osoo arge baay'ee kana caalaa jechuudha. Ji'oota afuriin waliin haasa'aa turan kana keessatti akkuma jaalalaatti haasa'aa turaniiru. Garuu har'a gaafa uftee miidiyaa irratti akkas baatee yaada ishee dubbattu gaariin gooneen jedhan akka kootitti. Maaliif jennaani tokkoffaa liivii irratti ba'anii jaarsa gaarii hin argatan. Inni guddaan nama namaaf hin taane ofumaati jireenya nama sanaa fi jireenya ishee adda baafattee yoo walii ta'ani hansheeti waanta ta'eef itti fufatti. Waliin taane keessa ishee gammachiisaan jiru. Namni kun immoo hankoo mitettee sammuu ishee amansiistee erga jiraatte maalsaa waliin haasaa jiraatti. Maalsaati immoo gadi baatee akkasitti of saaxilti. Ishee kanarra warruma gadi ba'eessa qubna garaa ani hin qawwee jala muree nama haaraa barbaaddatuuf of beeksise wayyaan jedhan akka kootitti. Maaliif jennaani jireenya walaalamii jiraachuun tokkoffaa sammuu isheefuu gaarii miti. Lammaffaa immoo jechaadha ulfina isheen qabdu baay'ee of salphisuu ta'a jechuudha. Nama sana waliin illee walitti bu'insa jireenya ishee gara fuula duraatti illee gufuudha. Kuni ta'uu hin qabu. Nama tokko gaafa jaallattanii namni sun kan keessa yoo ta'e itti fufaa waliin jiraadha. Kan keessa miti yoo ta'e maalsaa duduuba deebitanii hadheessitu. Maalsaati immoo naa ta'amoo naan taa'ettanii waliin rarraatu. Jala muraati itti himaa. Innis yeroo isaatti fayyadamee nama isaaf ta'uu barbaaddatu, atis nama isaaf ta'uu barbaaddadhu. Inni lammaffaa immoo mucayyoon kun jaallachuus dandeessi. Garuu inni Dubaayii jira. Dhiirri Dubaayii dhufe immoo kanuma warra Dubaayiiti. Nan shakkaa itti amma isheen na jalaa fudhatu tennaa osoon ani Suudii jiru Dubaayitti tokko na jalaa fudhatti taaka jettu shakkaa jirti jechuudha. Garuu jaalalli dhugaa amanamummaan dhugaan gidduu isaanii jira taanaan Suudii ta'anii gara Dubaayii deemuun baay'ee salphaadha. Yeroo ammaa namoota hedduutu asumaan otoo gara biyyan galiin deema waanta ta'eef. Shakkiin kun eessa akka abeettu ijoollota jaalallee isaanii jilsan, ijoollota qabeenya jaalallee isaaniitiin dhufanii shamarran biraa Dubaayii keessatti fuudhanii argitanii darbeellee dhaloota biraatti akka gufuu ta'u ilaala. Asirraa waa baay'ee barattu jechuudha. Kun qabxii koo lammaffaati. Yeroo jaalalli dhugaa jiraatu namni gaafa walitti dhufu jalqaba biyya kamiyyuu haa taatu namoonni tokko iddoo barbaadde yoo jiraattu jedha. Garuu gaafa aqanii deemsa keessa haasaa jalqabanii jaalala jalqabanii shakkiin tokko abaluun abaluu akkas taasiste abaluun abaluu akkas godhe biyya alaa dhufte akkas goote biyya alaatii galte akkas taate mucaan ishee abbaa manaa ishee akkas godhe minaamini gaafa dhagaamu bakka jarri dura haalaa fi biyyaa waliin daangessine wal shakkuutti ka'uu jechuudha. Kuni oduun miidiyaa irraa jaalala namoota baay'eetti bishaan naqaa, jaalala dhaloota baay'eetti abdii kutachiisaa jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti wanta bakka keessaan ittiin gammanne wanta namni kun kan koo miti jettanii ofiin amansiisnetti rakkatina isa dhiiraas ta'u isa dubartiis ta'u bakka keessi kan keemmoo itti amane namni kun nama jireenya keef ta'u taanaan gaafa rakkoo kee gaafa gadda kee gaafa gammachuu kee waan ati jettu hunda siif godha taanaan namni kun ilaali waliin deemiti. Namni kun eessa ga'ee akka dhaabbatu kanatti bartu asirratti ton taane gaafa yeroo dheeraa waliin jiraatudha jechuudha. Gaafa yeroo dheeraa waliin jiraattu chaalenjiin yeroo kana keessatti isas ta'u sis ta'u mudachaa adeemu walirraa sin fageessaa adeemamoo walitti sin dhiyeessaa adeema. Gaafa kanayyuu adda baafattu malee sooshaal miidiyaa kanarratti namni kun biyya Arabaa keessaa Dubaayii jira, Ameerikaa jira, Kanaadaa jira. Shamarran achi jirtu na jalaa fudhatti jettee itti yaadda. Ofii keemmoo asii waliin haasota. Garuu immoo galgala ganamas sammuu keetti waa'ee nama sanaa of cannaqxa taanaan fayyaa dhabduu ta'a bultaa jechuudha. Walumaa galatti ati akka hamma dandeesse nama tokkoof amanamii jabaadhu waaqa uumaa kee kadhadhu. Gaafa nama jaallattan hundumaa olis nama jaallatina irrattis of hin gatina. Maaliif jennaan kanatti yaaddetu hin taane kan waaqayyo yaadetu siif ta'a waanta ta'eef.